أي بيرة كنا أبي ما لو أبي جبران ده كيسان ده يجون دعوت تنجري أبي نسا مالك أتكلم أجرت هوا ده جرا يعني أبي أتكلم بيتنا مالك خلاص تلفون تقولن أيوة أبي تريسل أكون تسا تريسل ليش يبي حلو أيوة وما قدامي يوتيوب إنسان تريسل وني بربانو سني حلو خي جوا بردو خي جبندو خي نلالي والخي تاردو ندوس ركوبا إيه abdii nama lama naf isa malee nama meeqabdeetu jira waraana isaati nama ijaan mul'atu nama meeqa na fidaa dhufu jira nu dawwalee kan haddatu jira akkamiin ta'an mana kana keessa sidisa deemaa as jeessani qaamni guutuu yoo surkube taa'u suuta agaraan irra kufin ammoo ol kai taa'e inumaan siifti amma naddabu jiraniinu si miti natu nu deeman amma Fa'aan farqaatan tadi mana kana keessatti akka mana jiraadhutti ilmaan keessa nagaafatan jechuun saniifini nama kana osoo hin arguun biratti kana jeesnee jeessi yawwaachuu jira. Amma wanna kan hin dhufee afaan isaanii wajjin dhufe isaan si kan dabarsiise isaanitti mana kana nafi dijin fargaarii jedhamaa jiisu jirtu isaa. Mooraa san keessa namni ol seenuu fi qarqarsan bahuun hin danda'u. Qarqarsan bahuun hin danda'u. Wama kanaatu deebisaa hin beeku. Ammal keessa akka ture waan hin beekne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bitan waktu itu hanya kan negara ya itu jadi itu bukan ubiratkan kamu semua hawala kata kalau amat tahu nggak itu dah berkuih dari selawan negara kalau negara kesudah tidak tu negara ini lebih semut dia tidak tu belum ke hal hama kayak sejarah aku video roti agar tem malu roti agar tem hal hama ini kayak sejarah kana mesti tunggu akan nama abdi guru semare nagori abdi itu nagori abdi telepon abdi account kaget tuh ni ini tuh uang kana unde kan ya sekarang itu nih galimte ilman ilmu rabu difatu asbabnya kanuma ilmu rabu difatu wan kan unda kabe masasa mudaf isma kana kenin tane kelman sa difatu min de nyen ko balman ki akel man difatu min de nyen akko jire mo kana ogarte jire mo kana ratu jiratu ipatuti ida yikin datu ni anno san gutu mora san gutu siri dah ina mekira ko video isni bin gadisa nafi nasrun wala ati kula yemme wali akkon saatu ngaa hedduu hanqa malee dinqitee eeynee ni baafna jennee suma kanaa bukkeen ni gibsan keessaa ni baafnadhaan isaan wal irratti daddabnee mooraasa yeroo achi seennee anaa fi innaan akkumaan tattee hin dhabee anummaan akkumaan ta'ee hin dhabee viidiyoo booda harkoof teessee isiniif gadhiisaa miila kana ammaan tiraan miila kanaan achi dhufe balloon namaa wal quban qabu hulaatti qolloftee biraa deemtee ummatuma ammaan tana isaa bira teessee irraa himattu kana appii telefoona irraa fuudhuuf maarree kana godhu waan kana hunda fattii kana hunda isiidhaatti ture Tapi kan untuk ane sini tuh deh, nano sungguh hidamnya dia. Mana karena saya seperti kongkom si dura bilman sami dura, isu makan aku kongkom minte, kongkomal gua kami minum maru, ulat tuh kalau teh, halah hama kayak segira, halah itu waktu saya kayak segira. Aku mana selalu ada ketin adis, nasru acu gula gede, bila hangke nomma tuh kono tuh kayak isu makan aku lagi gede nomma, isan makai isan itu, kalau fani seberat dia mejo tayarnya, ulas sendiri tayarnya, murah nano sendiri dura. Waan nuti baatis takka dhabnee telefoonni isaanis ni dalagu bilbilaan illee wal qunnamuu dadhabnee irraa ka'aa kan saamee achi yaane rakkoo haalaan hamtuu kan jira rakkoo namni takkaa hin seenin keessa jira rabbiin isaafis furmaata fidu viidiyoo karaa boodatti viidiyoo sana booda isiniif hin gadhiisaa isa rakkoo akkam keessa akka dhufe isumaa rakkoo keessa baafne jennee rakkoo biraa seennee ilaa saamee guyyaa dhayne halkan ilaa sa'a meeqa achi tatteenyee yaane waan goonu dhabnee gaakkee hafaa barbaannee itti dhayinee isallee furmaata barbaannaaf jennee wal mareenee naafina sun itti deemnee jecha asitti ani sammaan miila kanaan ol seenee viidiyoo kanatti aantu keessatti isiniif hin gadhiisaa maal keessatti kan jiru gaafii hin beektanii duniyaanis haaluma san caalaa keessa naan jirti kursiirii tana qofa gaa rabbiin akka taatan hin dhamaafne malee rabbiin haasatti gurguruu gaafu isinitti hin dheereessu viidiyoo kanatti aantu irratti na eeggadhaadha isaas du'aayii godhaafi nama rakkoo keessa jiru guutuudhaaf du'aayii godhaafi du'aayii teessee bira jiraadhaadha rakkoon gaa biyya namaa kana keessatti kunoo biyya seeraan qabne kana keessatti rakkoo adda addaa walirratti ofi jiraanni namaa kanarratti deemu itti arguu shootile laatu irraa wayyaadhaa dhaqee yoon isa kanaaf wooma takka tanii hin danda'u godhe fattaa bishaanillee galasa xiqqee kan nuuf dhiyeessin dhaqee wal qunnamuu dadhabne maal keessa akka jiru qaamtu viidiyoo irratti arguu jirra malee rabbumaaf beeka yoonii fi nama dabalannee sheekallee harkannee akkasitti bira dhahinee haa isaan wal agarru ta'e harkuuf jiraattanii gara fuulduraatti inshaallah nuti sirraan turru boruu fi kana yoo akka deebinu taateef gaha isuma kanaa rabbiin du'aayii godhaaf rabbii haa fayyisuu sanuma achittu yeruma dhaqqabnetti gaha ogguu kana inni itti qabachuudhaaf hin dandeenyu waan taate mooraa san keessa namni ol seenuu dhiisii qarqara san bahuu hin danda'u qarqara san bahuu hin danda'u wooma kanaatu si deebisaa hin beektu
maal keessa akka ture yoo waan hin beekne nama dabalannee deeyinadha. Deeyinee isaanillee akkam keessa akka jiru nu agarsiifna inni namaa haasa'u torba mataa inni guutuu rabbi haasa'u torba asiin biyya lamaa kana keessatti akka bara kuteetti inni deebiste rabbi nu haa eegu. Amma duniyaa wanni mana keessatti ani farda tokko duniyaan mana keessatti eega. Wanni biyyi mana keessatti eegu yoo barbaade tira isaa jiru kanaafuu harka baatee goote mas dhamaaftee nallee dhamaaftee ilmaallee dhamaaftee jedhinga ammas farda tokko isiidhaan eegu jira. Isaanillee waqti kollafeetiin bilaafutee ammatti deebi'u. Isiinis wallaahi rakkoon isiin dubbaan akkam jeekaan hin beeku ta'e isiitiin mee waan takka takka waa hunda silaa mana kana keessa waa hunda waraabanii gabbisuu waan hin taaneef waan takka takka gaala yeroo natti hammaatetti hin gabbisa waan taateef du'a manaa godhaa walloo fillee du'ee godhaa yoo rabbiin nuufi saayiruunis gama isaatiin barbaadin jireenya gama fiiganniin barbaadaa siyaasa tokkotti maa jechuudha. Hanga sittuu nu baana tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.